qarshiin kee siree siif bita malee irriba siif bituu hin danda'u. Qarshiin kee mana siif bita malee nagaa siif bituu hin danda'u. Qarshiin kee foon kee kukkuula malee fayyaa siif hin bitu. Qarshiin kee biyya kanatti si beeksisuu danda'a. Garuu galmeen jireenya kee sin beeku taanaan maal gatii qabare? Fayyaan qabeenya. Garuu qabeenyis yoo fayyaan hin jiraatin maal gatii qabare? Daanu fayyaan faaya jabaa. Niisi qabu maldaba qaba. Neesu baariu qaba. Namkenni fayyaatu rabbi jaba. Namtorki fayyaatu rabbi jaba. Fayyaan qabeenya. Garuu qabeenyis yoo fayyaan hin jiraatin maal gatii qabare? Dubartiin suura ishee Taampileena irratti argitan kun diizaayineraa fi barsiistuu yoo taatu addunyaa irratti beekamtuu fi haadha qabeenyaa kan turtedha. Meerree dubartiin beekamtuu fi qabeenyi irraa hafe kun dhukkuba kaanseriitiin du'uu isheen dura yaadannoo ishee irratti akkas jettee barreessite. Konkolaataan addunyaa kana irratti jira jedhamee fi gatiin isaa baay'ee qaalii ta'ee mooraa koo keessa dhaabbatee jira. Garuu maal gatii qabaree ani har'aa wiilcheriidhaan socho'aan jira. Akkasuma mana koo keessa wayyaa diizaayinii barbaadeedhaan hojjetamanii fi kophee baay'ee gatiin isaanii qaalii ta'etu jira. Garuu maal gatii qabaree ani amma wayaa haphii mana yaalaati naaf kennamee fi siliipparii uffadheen jira. Akkasuma lakkoobsa baankii korraa maallaqa miliyoonaan lakkaawamutu jira. Garuu na fayyisuu hin dandeenye. Manni koo gamoo abbaa darbii 8ti. Siree baay'ee bareedutu keessa jira. Garuu maal gatii qabaree ani amma kunoo hospitaalaa kutaa xiqqashuu dandeessee ana waliin nama 3 hin baannee fi akkasuma siree xiqqashuu tokkorra ciisaan jira. Dur hoteelaa abbaa urjii 5tii gara hoteelaa abbaa urjii 10 jechaan akkan barbaadetti jijjiiree keessatti bashannanaa ture. Maal gatii qabaree har'a kunoo kutaa laabilaatoorii tokko gara kutaa laabilaatoorii tokkottiin darbaa jira. Dur namoota 1000 lakkaawamtu si ajaa'ibsiifannaa nuuf mallatteessi jedhee na rakkisaa ture. Garuu har'a doktoriin na yaalulleen naaf mallatteessi naan jedheenii hin beeku. Dur dabbasaa koo kanan ittiin kuulladhu daayimandii fi warqee gosa 7 qaba ture. Har'a garuu akkas gochuu hin danda'u. Sababni isaas dabbasaa hin qabu. Akkasumas dur xiyyaara mataa kootiinan qofaa koo addunyaa kanarraa iddoon barbaade dhaqee bashannana ture. Har'a garuu gad ba'ee qilleensuma fudhachuulleen gargaarsa nama lamaa na barbaachisa. Dur mana koo keessa nyaata barbaadde filadheen nyaadha. Har'a garuu kiniinii taabileetii 2 akka nyaatatti sa'aatii fi sagandii isaa eegee fayyadama. Inni kun hundumtuu qabeenyan an qabu ture. Garuu maal gatii qabaree dhukkuba korraa na fayyisuu hin dandeenye. Egaan dubartiin kun guyyaa xumura jireenya ishee akkas jechuudhaan guyyaa yaadannoo ishee barreeffama kana barreessitee dachee kanarra boqotte. Egaan obboleessa koo, egaan obboleettii koo, seenaan dubartii kanaa tarii ergaa keedha. Ati amma akkamitti jirta? Tarii amma yeroo ergaa koo kana dhaggeeffattu siree keetirra dhukkubsattee ciistee jirta ta'a. Yookaan immoo foon kee kana fayyifachuuf jettee hospitaala keessatti rakkachaa jirta ta'a. Ilaamee nama koo, tarii foon kee dhukkubsate kana siif yaalanii fayyita ta'a. Garuu lubbuu kee ishee cubbuudhaan dhukkubsatte kanaam Rabbiin malee omtuu siif hin fayyisu. Ilaamee obboleessa koo, inni fayyaa qaba jettee burraaqee jiraataa jirtus. Egaan obboleettii koo, isheen fayyaa qaba jettee burraaqxee jiraachaa jirtus. Inni na baasa jettee rabbii kee qabattee jirtus.
Calanqeen biyya lafaa kun hundumtuu akka fiixeensa ganamaatiin. Egaan obboleeta koo qarshiin kee siree siif bita malee irriiba siif bituu hin danda'u. Qarshiin kee mana siif bita malee nagaa siif bituu hin danda'u. Qarshiin kee foon kee kukkuula malee fayyaa siif hin bitu. Qarshiin kee biyya kanatti si beeksisuu danda'a. Garuu galmeen jireenya kee sin beeku taanaan maal gatii qabareem. Egaan obboloota kiyya meeqan keenyattuu eessarraa akka deemnuu fi maalirraa akka deemnuu fi maalitti akka deemnuu fi maalirraa akka deemaa jirruu fi maaliin akka deemaa jirru meeqan keenyattuu of to'atee. Egaan obboloota kiyya hammuma dhageenyee fi amma barannee waliif qooduun gaariidha jedhee waan yaaduuf anilleen hammuman argee fi amman dubbisee sagaletti jijjiiree isin biraan kan ga'e an Saadam Ibraahim. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya viidiyoon keenya kan seenaadhaa isuma amma ammatti daawwattanidha. Viidiyoo biraa qabannee amma walitti deebinutti nagaa rabbii keessa naaf jiraadhaa.